Yohaannis boqonnaa 11:4 Yesuus kana yommuu dhaga'e dhukkubni kun Alaazaar du'ee akka hafuuf miti ulfinni Waaqayyoo akka mul'isuuf ilmi Waaqayyoos ittiin akka ulfaatuuf malee jedhe. Gadi buutanii Yohaannisuma boqonnaa 11 40 irratti immoo kanarratti Yesuus yoo amante ulfina Waaqayyoo akka argitu ani sitti hin himneere isheedhaan jedhe. Kana booddee isaan dhagicha awwaalichatti fuudhanii Yesuus garuu ilaalee abbaa naaf dhaga'uu keetiif sin galateeffadha. Ati akka yeroo hundumaa naaf dhageessanii beekeera. Garuu namoonni as dhaabatan kun akka tana ergite haa amananiif ani kana dubbadhe jedhee. Kana jedhee sagalee guddaadhaan Alaazaar as ba'i jedhee waame. Kanaafis namichi jibee ture sun awwaalicha keessaa gadi ba'ee miilla isaa lamaanii harka isaa lamaanii wayyaan hidhamee fuula isaattis uffanni maramee ture. Yesuus irraa hiikaatii gadi dhiisa haa dhaqu isaaniin jedhee. Hallelujah. Just as an introductory dubbadha galgala kana boru namoonni jiru carraaqoo sagantaa biraa irratti immoo deebi'een xumurachuudha. Garuu sagaleen galgala kana isinitti dhufu isinitti himu baay'ee si fayyada. Kana jechuun kallattii wayii nutti hima afurri qulqullachuu barbaadeen wangeela Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 1 kaatanii guutummaa yoo laaltaniif Iyyoob boqonnaa 42 lakkoofsa 5 irraa yoo laaltanii waan tokko dubbata. Obbolee tokko biyya lafaa kanarratti wanti baay'ee nama gammachiisu inni guddaanii namni Waaqayyoon arguu namni Waaqayyo isa wajjin jiraachuu ofiisaas argee namoonnis argee seexanni arguu caalaa wanti nama gammachiisu tokkoyyuu dinqii caalu isa kana. Kanaaf galgala kana sagalee irratti dubbachuudhaaf jalqabu ulfina Waaqayyoo arguudhaaf of qopheessu mata duree jedhu irratti dubbadha. Ulfina Waaqayyoo arguudhaaf of qopheessu. Ulfina Waaqayyoo arguun ni danda'ama. Ulfina Waaqayyoo jechuun walumaa gala ulfina Waaqayyoo jechuun kun akka terminoloojii beekamaa ta'e tokko yookiin akka waan si jalaa wayii tokko akka hin taane nan amana. Ulfina Waaqayyoo arguu jechuun fakkeenyaan isinitti hima sirna qalbeeffadhaa. Ulfina Waaqayyoo arguu jechuun boollichi bishaaniin guutaa duumessi garuu hin jiru jechuudha. Ulfina Waaqayyoo arguu jechuun isa akkamitti hiikama beektu? Ulfina Waaqayyoo arguu jechuun hin lolamta garuu hin mo'amtu jechuudha. Ulfina Waaqayyoo arguu jechuun isa Solomoon kutaasaa keessatti utooma nama dura fiiganii utooma baay'ee fiiganii nama dura darbuu dadhabuun akka jiru isa dubbate. Ulfina Waaqayyoo arguu jechuun isa macaafa faarfannaa boqonnaa 45 lakkoofsa 7 irratti barraa'ee jiru. Ati qajeelummaa jaallattee jal'ina jibbite. Kanaaf Waaqayyo dibata gammachuu si dibee yaa kee caaltu godhee isa jedhudha. Ulfina Waaqayyoo jechuun herrega biyya lafaa olii jiraachuu jechuudha. Ulfina Waaqayyoo jechuun dhimmi kee yookaan dhimmi nama kamiyyuu akka raawwatamutti gaara Mooriyaa irratti biiftuu urjii dhaabuu jechuudha. Dhaga'amaa jira yoo ta'e ameen jedhaa. Ulfina Waaqayyoo arguu jechuun waan tokko isinitti hima. Biyya lafaa kanarratti namni baay'ee sodaachisu nama yeroo hundumaa ulfinni Waaqayyoo wajjin mul'atu. Nama dhoksaa haasa'u caalaa, nama baay'ee lallabu caalaa, nama baay'ee raaju caalaa, nama baay'ee qabeenya qabu caalaa, nama pireezentii isaa wajjin Waaqayyo pireezentii ta'u, nama absentii isaa wajjin Waaqayyo absentii ta'u. Haleluuyaa! Nama callisuu isaa wajjin Waaqayyo callisu, nama dubbachuu isaa wajjin Waaqayyo dubbatu caalaa biyya lafaa kanarra namni dhiibbaa uumuu tokko yoo jiru. Sinii eebbisa harka keessan qabadhaa. Daqiiqaan dubbachaa jiru kana kaasee gaaddittuu kee wajjin Waaqayyo haasofachuu. That is great blessing. Kanaaf kanarratti jalqaba ulfina Waaqayyo arguuf qopheessu. Akkamitti ulfina Waaqayyo arguu dandeenya? Yookaan biyya lafaa kanarra kan nuti jiraannu inni deebiin yaaroo dhugaa galanni Waaqayyo ta'u. Biyya lafaa kanarra
jireenyi keessumaa warri lammaffaa dhalanne kiristaanonni jiraannu jireenya akka dinqiiti. Dhagaamaa dhabini jireenya nuyi biyya lafaa kanarratti jiraannu jireenya akka dinqii yookaan miraakles laayif jennee waamna. Warri na dhagahan jirre maqaa keessa na waama raajummaa butoottaan na dhaggeeffadhaa jedhaa jechuudha. Jireenya nuni biyya lafaa kanarratti jiraannu jireenya akkamiiti? Jireenya akka dinqii yookaan jireenya isa Qorontos moo isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 16 barraa'ee jiru. Galanni siif haa ta'u gooftaa. Inni isa jedhu namni hafuuraa waan hundumaa shallaga. Ofii isaatii garuu eenyuun shallagamoo hin danda'u. Ameen. Ameen. Mee sagalee kee ol kaafadhu har'aaboodhaan hin shallagamoodha. Fudhataa jira yaami. Mee dabala har'aaboodhaan hin tilmaamamoodha. Waaqayyo kan natti beeru isinitti himu dhugaan isiniin jedha. Daqiiqaa lallaba kana dhaga'anii ka'anii namoonni sagalee kana fudhatan dhugaan isiniin jedha. Oolee hin bulu jireenyi isaanii namoota baay'eetti gaaffii taanaan jedheera Waaqayyo. Isaan keessa tokkodha. Ana irratti jalqaba. Natu keessa qaba elektiriikii gaafa na qabu otoo sin qabu. Very short time. Yeroo baay'ee gabaabaa keessatti namoonni gidduu kanaa wallaalaman jiru naan jedheera Waaqayyo. Hankoofi namni jedhu iyyee ameenaayo. Maaltu nama wallaasisa yoo jettan immoo isa herrega biyya lafaa abdatee hojjennu na Waaqayyo ulfina Waaqayyo qeekeetti mul'ata jedhe Waaqayyo. Shaakee abuuraatiya. Ulfina Waaqayyo arguudhaaf akkuma Yohaannis keetti jalqabe nama akkamii yookaan akkamitti ulfina Waaqayyo argina tokko amanuudha. Lallaba koo keessa yeroo hundumaa waan adda hin baane tokkoof amantii. Amanu, without faith it is impossible to please God. Faith is our hand by which we receive blessing from God. Harkanni eebba waaqarraa fudhannu amantiidha. The leg by which we run. Miilla nun ittiin deemnu amantiidha. Meeshaan lolaa guddaan gaachanni keenya amantiidha. Maariikoos boqonnaa 9 lakkoofsa 23 irratti immoo waa tokko nama amanuuf wanti hundinuu ebelemni sagalee kana dhaga'e quba isaa suutu walii an dhaga'eeraa jedhu. Nama amaneef wanti hundinuu hin danda'ama. Malee nama baay'ee baratee fedha miti. Nama birrii qabu jedha miti. Yoo amanta waan hundinuyyuu siif danda'ama. Kanaaf namni amanu yeroo hundumaa ulfina Waaqayyoo arga. Nama amanatu waan hin kaayoo ittiin ka'a. Maaman kana isinii jedha beektu. Yohaannis bara kana barreeffame kan barreesse Yaaqoobidha. Achitti laga Yordaanos ce'ee achitti kana jedhee yoo jedhe it seems history but gospel is the power of God. Wangeelli humna hojjetu of keessaa qaba. Kanaaf ani sitti himaa jira amanaa hin geeddaramtu. Boorichaa wajjin jirra hin kadhanna waan ta'eef rakkoo qabu garuu intala daaktii rakkanuu ta'uufan kana himaa jira amanaa ulfina Waaqayyoo argitu. Kanaaf inni jalqabaa warra akkamitti ulfina Waaqayyoo arga warra amanu. Amanuu jechuun Waaqayyo yeroo hundumaa na wajjin jira. Wanti hundinuu Waaqayyoon ta'e isaan ala kan ta'e tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Submitting yourself jechuudha. Kanaafi namni otoo hin amanin waa tokko isinitti hima. Dura tokko waldaa dhaquun gaariidha.
konfiraansii dhaquun gaariidha. Zayita bitachuun gaariidha. Zayita gurguruun inni gurgurudha. Zayitiin gurguruu. Wanta baay'ee deemuun gaariidha. Garuu amantii qabnu taanaan maal hojjetu? Kama faarfattu miti asirraa gaafa faarfattu ko inni faarfattu kun waa hojjetaa jira jettanii hin amanne taana iyya duwwaadha. Har'aa booda akka roobni kun qorqorroo kanarratti roobee jiisaa jiru amantii jireenya keessa naa jiisu. Hin lallabna kaa'e. Hallelujah. Kanaaf dhaloonni ulfina Waaqayyoo arguudhaaf inni jalqaba amanuu danda'uu qaba. Hin amannaa. Inni lallabamaa jiru sagalee Waaqayyooti. Hin hojjeta sagalee Waaqayyoo. Wangeelli humna Waaqayyooti. Faarfannaan ergaa Waaqayyooti. Waldaa kiristaanaa kana keessa amma Waaqayyo jira. Amma waasiitu dubbataa lama Waaqayyo dubbataa jira. Baay'ee wantoota xixiqqoon yandarmaa hin goone ilaallutu jireenya keenya irratti dhiibbaa uuma. Kanaaf amantii keessan ol haa ka'u galgala kanaa kaasee amanaa Waaqayyoon hojjeta. Lama waasin itti nima amanuu jechuun eeguu jechuun expecting jechuun. Namoonni baay'ee karaa hojjetaa wangeelaas karaa namoota kadhatanii karaa raajotaa karaa namoota baay'ee Waaqayyo ergaa nutti dubbatu. Ergaas dubbatee beeka Waaqayyo ol qabu. Kootu fiigi kootu. Shaakaa sitti raajuuf immoo itti interviiyuu si godhamata. Waaqayyo sitti raajee beeka. Sinee bishaan. Amayoon baay'ee misira ba'a. Sinitti hima. Garuu eegdee beekta. Eegda. Siifaa ta'uudha maaloo. Harkatti qabaa siifaa ta'uudha. Fakkeenyaan isinitti hima. Waaqayyo sini taana sin kaasaa dheera yoo ta'e isinitti hima. Sobee raaja ta'uu danda'a. Amantee fudhattee taanaan hin ta'a garuu. Isinitti himan. Amma nuti lukoon irra keenyatu raajicheessaa dhufa. Inni kun waan nutti meeraam raajonni qo'isuma kana keessatti sii jedhame si yaadachiisu malee waa'ee farraatiyaalee abooraa wagaha waa'een keenya kaleessa dhume caafamee qulqullaa'eera galgala kanaa kaasee isa sii xumurametti si hawaas Waaqayyo. Kanaaf isa nu barraa yaadan isinii yaadu aduu waan beeka innis yaada gaarii yaada kamiiti yaada gaarii isa kam isa si gara fuula duraatti argachuu barbaaddanidha. Dhumeera bakka chaappeeffameera. Waaqayyo sin ajjeesa nuun hin jenne. Maaliif akkana dhaqabeettu amantii jechuun torban kana keessa Waaqayyo jireenya koratu waa hin hojjeta jedhanii eegu jechuudha. Baafana kiristaaswaa dhabeettu amma kaasee isinitti hima namoota baay'ee afurii qulqulluu taasisan godha. Dhugaan isiniin jedha humna addaa yoo amantan yoo fedha qabaattan namoota hedduu gidduu kanaa Waaqayyo kontiraata jireenyaa durii hin ciccira. Walii mee akkasitti waa qabadha akka nama waa barreessu walii galtee haaraa hidhaame boqonnaa haaraa hidhaame Waaqayyo wajjin nan jalqabaadha. Guyyaa sadan kun guyyaa itti du'aa ka'uudha. Guyyaa sadan kun Yipirootiya. Guyyaa itti Yoonaas garaa qurxummii kee affufame guyyaa sadii buleya. Gaafa dhumarraa jajatti baase Waaqayyeenaan baasitti dhufe. Yoo ilkaasa warra gaarii sana gaggeessan. Maqaa Yesuus nama Naazreetii siiqsanii kenna liqicha galgala kana si tufa. Dabalame nan tufamaa jedha dabalaa. Fuuse jedhamti. Sagalee miti. Namoonni baay'een fayyaa fakkaatu malee fayyaa miti. Ofiin baay'eemsi I don't need your force moral. Mooraalii sobaa kee hin barbaadu. Elaa isinitti hima nama baay'ee kan godhatan bise maal beektu otoo beela'uu deeffata namni kennu. Otoon gahin nagayeeradha otoon beekin beekeeradha. Galgala kana bakkuma keessa sirrii akkuma keessa sirrii Waaqayyoon ta'e Waaqayyoon ulfina kan mul'isa.
akka keessa sirrii waaqayyotti guyyaa sana kana gidduutti ulfina koo mul'isa sii jedheera waaqayyo. Malee otoo garaa duwwaa jiru deeffachuun hin taatu. Wallaalee gooftaan si barsiisa. Dadhabee gooftaan si jabeessa. Hiyyoomee gooftaan si sooromsa. Kanaaf ulfina waaqayyoo arguudhaaf inni jalqabaa amanuu qabna jechuudha. Inni lammata amantii nuti qabnu kun amantii hojii hojjetu ta'uu danda'a. Lama ulfina waaqayyoo arguudhaaf isa waaqayyo nuun jedhe hojiirra oolchuu jalqabuu qaba. Isa waaqayyo nuun jedhe hojiirra oolchuu danda'uu qaba. Put into action what you hear from God. Yookaan being obedient jechuun abboomamuu yookaan isa waaqayyo nuun jedhe. Luqaas boqonnaa 5 lakkoofsa 1 haga 5 yookaan guutummaa masaa hundufattan Luqaas boqonnaa 5 irra sagaleen kun jira. Dhagamaa qabdi. Haa ta'u qaba. Luqaas boqonnaa 5 lakkoofsa 1 kaasanii dhugumattanii kutaa baay'ee beekamtu achi jira. Garuu nama waaqayyoo nama guddaa achitti ulfina waaqayyoo argu tokko isinitti agarsiisa. Simoon Phexros nama jedhamu tokkotu kiyyoo qurxummii qabaa halkan guutuutti dadhabaa galgala guutuu halkan guutuu dadhabaa ture. Ganama barii tokko waaqayyo garuu miiraa fi dadhabbii irraa cufe waaqayyo. Maaltu beekaa? Bara dabarsine keessaa nu faana darbee kan dhufe. Ji'a dabarsine keessaa nu faana darbee kan dhufe. Waaqayyo sammoona kan irraa cufuu danda'a. Ittileenya inooraan. Abbaan dabareen jiraata jechuudha. Kanaaf ulfina waaqayyoo arguudhaaf isa jedhu lammaffaa qabatanii tureen yaada isa nutti himame yookaan isa dhageenya hojiirra oolchuu qabna. Simoon Phexros halkan guutuutti dadhabaa bulee kiyyoo darbata duwwaa maaliif yoo jettanii dhumarraa argitu sababii isaa obboloota koo kutaa kanarraa kan arginu Simoon Phexros lazy miti. He was a hard worker. He was a committed. He was a dedicated. Garuu hin milkoofne. So commitment is not a guarantee behind success. Baay'ee fiiguun nama dursuu miti. Baay'ee hojjechuun baay'ee nama uume nama dursuu milkaa'uuf wabii miti. Galgala kana dhugaan isinii jedha ayyaantuudha gurri kana dhagahu. Dadhabbii dheeraa malee dafqa dheeraa malee tooftaa guddaa tokko karaa itti nama taatu sitti galgala kana waaqayyo. Ameen jedhamanne kun. Simoon Phexros halkan guutuutti namaa ture dadhabaa ture ganama kiyyoo isaanii keessa bidiruu keessa maaliif kiyyoo isaanii dhiqaa jiruuti itti dhaqe Yesuus. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusin galgalli kuniif torban kun utuu dhumiin namoonni baay'een balbala keessanitti Yesuusin argaa. Meen danda'ama ameen jedhame. Isa kana maal eeguun koo beektu. Ameen hin guddatta. Ameen hin ceeta. Ameen dhaabee amma immoo isa Iyyoob 42 irratti jedhe sin arge duroo nan dhagaye. I need that. Gospel is not a theory. Kiraati abu. Merkeleti qaba. Ameen jedhaadha. Wangeelli kun theory miti. Wangeelli kun hin hojjeta yoo ta'e maa pratika polo tokko hodikaneha. Waggaa 38 achi dhiiftamiti namtitti. Waggaa 38 faarratti garuu nama qabu nama dhabe ennaan ka'ee dheedhii ofii masaa nama ta'eefi ulfina waaqayyoo gaafa argamu waaqayyo iddoo namni namaan buune namaa bu'a waan ta'eef isinitti hima. Inaaffaa koo isinitti hima. Tajaajila kooti kiriitii akka kennitan miti. Eebuu tajaajila maaliifan jedhamti. Ulfinni waaqayyoo inni jireenya keenya irratti bara keenya irratti mana keenya irratti dhimma keenya irratti mul'atu orma boocuu danda'uu qaba. Isinitti himan raajii barbaade filtee asirra dhaabuu dandeessu. Lallabaa barbaade filtee asirra dhaabuu dandeessu.
faarfataa barbaade fitteessa dhadhaabuu dandeessa. Garuu sana nuti obboloota gosinutti dhima. Galgala kanaa kaasaa ati xiirii keessan geeddara. Ilaalcha keessan geeddara. Amantii keessan geeddara. Waaqayyo hojiidhaan jireenya keerratti haa mul'atu. Waaqayyo meerkal kaasaa wangeela lallabame. Waatu keessa kodaan hagala wangeela lallaba. Wangeela baatanii hiyyoomuu hin jiru. Wallaalaan hin jiru. Dadhabaan hin jiru. Leensiin hin jiru. Kadhachuun hin jiru. Joortuun hin jirtu. Nattuu kanaa hin jiru. Galgala kana dhibeera waaqayyo yoo ta'e isin eebbisa. Galgala kana taane wangeelli hojii hojjetu sirratti amanyaa. Isa kanaaf kana qofan barbaada. Eenyaan buroona nagaya waa'ee keedhayyoo amma onnaan otoo tajjeeftee kaaftu otoo ati zeeroo gootee lakkoofsatti deebiftu otoo ati onaa magarsitu haleluuyaa sin argeen meerka ol kaasaa sin eebbisa. Galgala kanaa kaasee maqaa nama tokko irratti milikkita godha. Torban kana miti galgala kanaa kaasee waaqayyoon argi. Medabala nan argada. Nan argada. Wangeela laafatii kaanus fayyatiha. Wangeela kana keessa seera uumamaa irraa kaasa haga mul'ata Yohaannisitti yoo dubbiftan namoonni ulfina waaqayyoo argani nama beekumsa qaban hin turre, nama dandeettii qaban hin turre, nama amananidha, nama eeganidha, nama waaqayyoon dhaga'anidha, nama waaqayyoo iddoo laatanidha. Sin eebbisa galgala kana galaana irra deema gara kaa dhufu Yesuus. Mee dabalaan argaa mayyuu. Dabalaan argaadha. Yesus galgala kana jala kanatti mul'atu. I need the real manifestation. Ini terima. Barsiisi keenya, lallari keenya, teeksii haasa'uun keenya. Ini terima. Soomuun keenya. Wanta ati deddeebi ayiddoo biraataa keewwootiha. Kaalcharii kana dhiiga Yesuusin cabseera. We have to bring a fruit. Ija godhachuu qabna. Mee nama bakka itti bibe ija godhatani. Dabal ija godhatani bibe. Sabi kun isinitti hima. Laatti afooroo yoo baabaatii namooriha. Waaqayyo irratti maayila waaqayyotu. Guyyaa wiixataa sa'aatii 8 qabadha. Wiixata dhufaa jiru sa'aatii 8 irratti waaqayyo waan jireenya nama lamaa lafaa kaasu silkii guddaa tokko bilbila manaa jiraayira. Shufadiamo. Wangeelli kun edaan Phaawulos na harkatti qodaa gatii dhabe mi'a gatii dhabe hin godhu inni humna waaqayyoo seedha. Wangeelli bara Phexros du'aa kaase, wangeelli bara Yaaqoob, wangeelli bara Yohaannis, wangeelli bara raajota, wangeelli bara ergamoota fuula harka waasiin irra jira sirratti haa hojjetu. Paapraatika horiha jaranana raajii hojii hojjeta miti amantii gad hojii hojjeta. Lallabaat hojii hojjeta miti amantii gad hojii hojjeta. Galgala kana laphee kee amiitu Yesuus. Gadhiifadhaa. Bara baay'ee nama bukkee keenyaa ilaallee shawwadamu. Bara baay'ee fuula namaa ilaallee raanyee shawwadamu. Bara baay'ee akka tokko boqottoo asii dhageeffamoo. Galgala kanaa kaasee namoonni toora tooraan bidiruu jijjiirama taana mannaqaa Yesuus. Beekona warri du'aa isaanii ajjeesanii waldaa ta'an jiru. Warri dhala kee harkatti eeggataa jirtu. Warri qulqullummaa kee eeggataa jirtu. Nyaara namaa fuula namaa ilaaliin. Galgala kana wangeela jireenya, wangeela hojii hojjetu, wangeela lafaa nama kaasu, wangeela nama sodaachisu miti, wangeela sodaatamtee akkatti jiraachuu godhu, wangeela harka namaatti si galchu miti, wangeela nama harka keetti galchu, wangeela jooraa fi hiyyeessa si godhu miti, wangeela jooraa fi hiyyeessa harka keetti sassaabu, maqaa gooftaa Yesuusiin wangeela jireenya sirratti ajajeera. Mee dabala waaqayyoon nan argara mayyuu. Ulfina waaqayyoo arguu jalqabda yoo amante lammata waaqayyoo dhageessa. Sumaanannaan eennaan gooftaa eennaan halkan guutuun dadhabee natti fakkaatu yaaleera. Taapooroo tokko ani inni muuxannoo irra deemaa dhufu, inni shaakala irra deemaa dhufu, lafaa maleeffatan the same place, the same environment, the same person,
that everything is session. That is written from now on. Something new starts to be appeared. What is written? Lafuma tokkot magaaluma kanatti biyyuma kanatti hiruma gidduu keessatti waaqayyo waan haaraan godhanaa jedha. Kanaafi daran keessa naayinaaf bara baraan achumeen ta'ina hin faarfattoota faarfannaadhaan geeddaran ammame baay'een kennu konfiraansii qabdi waldaa ji'ajaan kanas hin qabama eenyusitti lafaa ka'e galaanitti waggaadhaan raafama turedha konfiraansii natti fakkaata kun baay'ee galaanitti waggaadhaan raafama namni nama qabu keessa bu'aadha konfiraansii waggaadhaan qabama nama meeqatu achii ka'e maali beektaa rakkoota tajaajilaa miti amantoota keenyatu ameen ameen jedhee galaa gaafa dafinu achiin jiru sin eebbisaa qabni qabu kaasaa har'aa booda inni boba'ee namni maqaa Yesuus nama Naazreetiin dibata si wajjin ba'ee si wajjin galu si wajjin ciisee si wajjin ta'u si wajjin elaa environmentii keeraasu tokko daqiiqa kana kaasee sabadha tokkeera. Ulfina Waaqayyoo arguu jechuun akkami abeektu ulfina Waaqayyoo arguu jechuun akka mukicha qarqara bishaan dhaabatee hidda sagara. Ameen. Mee dabalaa ulfina Waaqayyoo daabee. Warra duuba nagaa keessanii mee dabalaa ulfina Waaqayyoo daabee. Akkanuma iddoo duulaatti rukutame tuma Waaqayyo gooftaa isinii jechaan jiru. Guma tokko biyya jira beektu kutaa torba saddeet baran yeroo san maakaaloo rootoo fakkaa faachaa nutti qabatee fuudhee achi nu fide jarrachumaan gootu hin qoosa hin lallaba raajiin barbaade achuma ta'a Waaqayyo dubartittii eenyu isheen haadha manaa Sooloom haadha manaa eenyuti isheen dubaraa haadha manaa Looxiif isheen haadha manaa Looxii godhee achitti hambise. Warri waldaa keessatti hin sochoone bakka itti si sochootu ilaala. Warri waldaa keessatti hin sochoone kilaasii keessatti si sochootu. Reality centeridha waldaa. Nama eessatti waldaatti beekta wayi. Si arrabsee yoo sirratti si wayyi. Wayyu namni bara kana mentarii qabu dura mentarii waan jedhu jirti mentara gorsaa. Your mental mental mal barakana namni mentally ta'u barbaadu maali beektu social media la akkatti namni uffatu argata namni followerii baay'ee qabu mentally dhagaadha mitiire namni barakana hayyu ajanda akoom ganne mentally keenya fuula qulqulluudha shaakoo daallasaati gaayya namoonni gorsen dogoggoru namoonni nama fuulli qulqulluu gorse indogoggoru. Kana warra qulqulluu sin keessa jiru hayyuudha. Gurguddoodha sin. We do have both gold and the oil jenna. Ni warra barattoonni warra focus akkas jenna. Just gold yoo jette gaaf tokko geesse otoo theory tokko rubutu raftee jirta. But if there is oil with your gold, you are unlimited. So anyway. Ulfina Waaqayyoo argaa. Amen. Har'a guyyaa meeqa? March 27. Mitiire? March 27. Sagalee kanaan lallaba kanaan namoota iddoo geeddaratan baay'een argeera. Tajaajila kootti ofii muumiti isa dhiisaase. Sinitti hima. Xiiqii wayii keessa gaa'ee bu'uun barbaade. Har'a March 27. The next month is April. Mitiire? April daganne yaada duru baranne kagotaa shan mojaatti baranne yoo gokorreeyyu April 27 guyyaa meeqa jira guyyaa 24 guyyaa 30 jira look guyyaa sana sa'aatii geeddara daqiiqaatti geeddara sekondiitti geeddara maayikiroo sekondiitti geeddara whatever it is sekondiin tokko Waaqayyo hojii sekondiin tokko Waaqayyoof ifni haa ta'u jedhee maaltu ta'e
eefatee kanaaf ulfina waaqayyoo arguu jechuun ji'a tokko keessatti yoo xiqqaate harki waaqayyoo jireenya kanatti mul'achuu danda'u qaba. Kana miti taanaan garuu we are wasting, we are live gochaa jirra otoo hin taane jireenya nu jiraataa jira malee nuti jireenya jiraataa jira miti. Guyyaa nu lakkaataa jira malee nuti guyyaa lakkaataa jira miti. Akkanadha. Itti guddachaa adeemuu kee namoonni hundinuu akka arganitti maal godhe? Kennaa kanaan hojjedhu itti of gadhiisi. Warri mootummaa waaqayyoo keessa jiran dabalaa deemu. Waldaan mootummaa waaqayyoo keessa jiru tajaajilaan, dinagdeen, ikoonomiin waan kana isa kaan dhiisaa baay'ise. The matter is spirit. Spiritually bold taane jennaan inni kaan foleerii. Isinitti dhufa sagal. Kanaaf guyyoota keenya keessatti waaqayyoon eeguu danda'uu qaba. Waaqayyoon ulfina isaa mul'isuu qaba. Kanaan alaa konfiraansiin waggaa darbeeyyuu ta'eera. So what is the importance? Waliigalaa irraa konfiraansii kana deebisnee kamuu maal barbaachisire? Because hojii biraa jira jechuudha. Because ajandaa biraa jira jechuudha. Warra kamiif? Warra fayyadameef. Galanni gooftichaaf haa ta'u. Ulfina waaqayyoo arguuf Simoon Phexrosiin gara tuujubichaatti siiqi. Qurxummii qabuudhaafis kiyyoo kee darbadhonnaa erga ati jettee dubbii keetiif jedhee nan darbadha in darbate darboon darboo kaleessa sitti fakkaatin yaa. Tulata kasakata kaya polo vakata kabundo sechodo vasakatika. Hallelujah. Me inni sichi adda warri tarkol gaasa. Yes. Jara sirriota kawaasaafi maali yaa waaqayyo. Gooftaan hin argamu garuu amma ta'a waldaa gaafa dhaqxani akkuma nama gowwaa tokko irra miti uuma hambeen ABCD bee tokko ameen jedhama waaqeffadhaa dhala waaqayyo sakkasii jaallata waaqayyo. Waldaatti wadaattummaa kana jedhu amma cimaallaqa ምናምን ነገር እሱ አይሰራም ቸርች ውስጥ. Wanta akka gowwummaa waaqayyoo beekumsa namootaa hin caalaa. Ameen. Namni sagalee kana dhaga'aa jiru yaa waaqa koo siin kadhadhana dhageessaa ati. Galgala kanaa kaasee nam tokko dhagaa ta'e jechuun geentiramu namni didee tokko konkolaachuu jalqabu. Ameen. Jirtuun hongeelaa tajaajiltanii waaqayyo gaafa akka kanaa kana hojjete gaafa jedhamu. Hin jiraamne biyya kana gaafa dhufnee sagalee tokko natti dubbatanii turan jedha hongeelaa kun waaqayyo afaan isaanii irra jira waa'ee. Innuma ta'a. Irraa bu'ees hin beeku. Moto goda keenyatti sin galchii deema namni dhaabatee fi tasaadha. Waaqayyo akkuma Iyyoob kana naa godhe kana hojjete gaafa jenna namatti hin tolu. Guyyaa rakkinaatti na waammadhu isa keessaa buteen si baasa. Ati immoo ulfina naa laatta. Isa kana jechuudha waa'ee. Ulfina waaqayyoo argu. Maayee dhibeettu. Warri geerarri uumama boqonnaa 26 dubbisaa. Warri geerarri Yisihaaqiin ari'anii dhumarraa sin dandeenyu jedhan. Maaltu beeka maqaa Yesuusin anaan dabalatee nama amanaa jiru tokko galgalli kun galgala dadhabamanii gadi ba'uu isiniif haa ta'u. Takka sootiha. Beeka mirgaa ol kaasaa ergaa namoota afuriiti kunis naa jedhaa jira. Galgala kana inni waggaa 20 30 16 si'iif maatii kee wajjin deemee ነገሮቻችሁን እያበላሸ ጭንገፋው ሁሉም ነገር galgala kanaa kaase sidandabee gadi ba'a. Yispaati nan dabala galgala kana balbala inni cufaatu gaa'ila inni cufaatu akkaadaamii kennu rukutu dinagdee kennu rukutu tajaajila kennu rukutu waldaanana dargaggootana barattootana tajaajiltootana galgala kanaa kaase waaqayyo kanaa jiru hin dadhabamtaa ilaala. Confess wala mereka nanda mamada. Dabala nanda mamada. Urka kodu chuda ujade nebi yoba tedemu. Malko darene yobamu landi kokka chufamu. Inna rana nariya tu ganno koti nagesisa. Nari yoboti tinabasana. Farfanna dure abe doto ko gemu soket do nagemu. Stadia boko. Kanet
praate. Sababii keef galgala kana maatii keessaa nama sadiitu galgala kana wal'aansoo waggootaaf ture ra'aanaa jedhe Waaqayyo. Daaka porro tokko sokovaya iya lootia maakreetia milkina sifatoo Waaqayyo waggaan kun tokko keessaa hin ba'iini nama maqaaf iddootti geddaru waatii keessaa tokko jira Waaqayyo karaa kemmoo siif miti zarii kee kun isaa baay'eetti naan jedhaa. Namu keketti immoo attaaniini. Haleluuyaa. Immoo attaaya. Amiin. Takoroso pratiamo. Vas cos'intima? Maqaan kee ture. Dansi ol kee. Bakkeessa cos'intima. Bakkeessa cos'intima. Dubartittii ishee waggaa 12 dhiigni ishee dhiigetu. Iga dangala. Wantichi waan maka konfiraansii wayii fakkaata. Konfiraansii jechuun nuti maqaatti kenne malee dhuma sagantaa jechuudha. Malee poosterii laxxafuu qabanti konfiraansii. Maal ta'ee waggaa 12 dhiiga dhangalee dubartiin suni qaanofteetti maal gooteetti warri kaan hin dhiibu. Gaddaayyaa soodiya. Galgala kana warra dhiiban keessaa ba'i warra tuqanitti dabalame maqaa Yesuus. Akkasika. Konfiraansiin kun kan warra dhiibanii tootani kan warra tuqaniiti. So ready dhugaan isittima. God is about to release something. Waaqayyo eebbawii tokko hin gadhiisu. Inuun isinii ta'aa jiru kanatti agarsiisa. Warri waaqa isin dubbataa jiru kanatti agarsiisa. Warri waamti isaa hunaa galaan jiran hunaa fajachaa jiratan mokoottaa akkasirra ka'a. Inni bu'aa. Ajjireen ikkoo adagaadha. Dubartittiin warri kan ilma jedhu biyya keessa luuxee dhaqxeetu takkoodha raatika booya ameeniin waa tuqu jira galgala kana ameen jedha shaalaalaalabadaalabada lamoosiya enna sagantaan sun konfiraansiin suni kan biyyaan ture kan dubartitii tokkoon tumudha dhagee amma asirra lallabna boodin kadhan namitiire kan nama tokko ta'uu danda'a. Kan nama akkamiidhaa beektaa? Itti lanyaa. Kaasaa sirraan buusa. Warra galgala kanaa kaasee amantii isaanii ol ka'ee galgala kana Waaqayyo tolasaa kabbadaa xuruunees caaltuu eenyuus inkee otoo hin taane abbaa namaa mana tokko maqaa namaa mana tokko Waaqayyo ol kaasee darbaan jedhan. Humina keessaa baay'ina Yesuus. Unatu nampi maal bennare biyyoo girri dho baay'eedha. Waaqayyo girri jaarraa digdamii tokko kana keessaa Waaqayyo girri bara kana keessaa Waaqayyo konfiraansii guyyaa sadii kana gidduudhaan nama tokko fudhate himmoo Waaqayyo. Mataan na dhaabaa ta'u qilleensa fudhate kan ta'e hin beeku waan kee akka eeran I have to see the glory of God. Maqaasitti itti dhaabuutaa ka የእግዚአብሔር hin beeksu maaf jalqabdeedha tokko yoo የእግዚአብሔር ክብረndo የእግዚአብሔር something ባደግዳ ኤላ ገልገላን ስንትንማ next about that kaporati kanha abba faale kebule sakanga bake zari ke qabatte guyya sadan kintu to Waaqayyo imma namoota baay'ee restore gochuu jalqaba amen me ko surada deebi'ee gala ila lallabaati dabalamu deebi'ee gala ila amen warra tapuya kosata barabaye hursine barabaye wanne barabaye iyine konferansi bilana raterka afan kodimde ya Waaqayyo namni dakko sayin qamne from the class undela namonni bayella fa amen lallabi kullalla ma torbanu tonga inna bi bayella darashage daratu lallabi kullalla ma konferansi kundarbe torbanu tolbitin dibandina bayya kabita safa de bawye kanaf amanti kawayote konferansi kanoto namni bayyen jiru ta'e gazet qofan qopheessa Yesuus amen kanaf gazet kamite egu qabda gaamona waaqa dhuftu kamiyyoo you shouldn't see about money or about somebody namni biraan jiru because
spiritual alami keessa baay'ee waan kuusinitti hima amanni kuni waldaa dhufu namni baay'ee waldaa samma ilaalamu kanadha malee noo kaartaa biraa qaban alamii biraa qaban. Sakkan malaala jirru kana miti amma kaameraa kana gara kaameraan kun waraabaa miti re spiritual alami keessatti afurri qulqulluu amma yeroo keenya nun ka'u wangeelaawi kana qaayitee keessa toon jedhee kee abaane otoo nama baay'ee ilaallee waan afurri qulqulluu namoota irratti addunyaa afura keessatti mul'isu isa kana togoo sitti mul'isa isa kana togaa Afrikaa sitti mul'isa kana addunyaa ma argaa jirru kana tontaane addunyaa mataa isaa danda'e qaba kana afura keessa jirra jechuudha. Yeroo baay'ee nan dubban hin kadhanna yeroo baay'ee qorumsatti akka hin galle dammaqaa kadhadhaa hin kadhattaa isa torban dafidoo mana keetti deemaa jiru sana kaansel goota jechuudha. So addunyaan afuuraa kun dhokataadha yoo waaqa namaa ibse malee. Kanaaf nama tokko qofa beeku wangeelli sinitti hima. Anuma gazzee waama malee afurri qulqulluu gazzee jedha miti. Gazzee abbaa baase ta'uu faazerii ta'ee akaakayyuu ta'ee eessuma ta'e eenyu baase gatu. Asuma naa baruu sabni kun. Gazzee mooka burra jira kam. Kanaaf akkatti si beeku waaqayyo. Macaafni qulqulluu kuni waan hundumaa miisanee beekaa. Asirratti amma tokko kiiloo irra keessanii kiiloo koo 89 hin ta'u. Ndaa 29 hin ta'u. Isas darbee galanni isaa haa ta'u. Yoo kiiloo irra keesse anuma isa sirrii tokko lafa kaa'a malee nagaddisiisee mucaan kun jedhee waan haa dabalaa. Gospel is real. Yes. Amen. Ugichi berbadu isa kadaga. Yakte yo sobdu wangela kesa gasite wah kullu jero wangel. Ushatam do. Jitu yo lekte ke jitu na hore. Garu malgot. Achin devi iti asin goriti ejjege ke aboyena. Iti kanabe maqaa waaqayyootiin wangeelli ittiin si beeku hariirooti waaqayyootiin qabduun si beeka jechuudha waaqaan keessa sana. Waaqayyoon kabajaa yeroo ta'e nama kootisiin jedha jechuudha. Waaqayyo si eebbisu. Ulfina waaqayyoo arguudhaaf masmaatina maameen maal jettu jennee warraa bara galanni isaa Nayyaada guyyaa tokko daqiiqaa 10 oduu Dabara Biraan Yuunivarsiitiin deeme bara waggaa 5ffaa bara Dabara Biraan lakka Amaariffaa fi Oromiffaa iddoo tokkotti waaqeffatu galanni isaa haa ta'u naccannaa maaloo iddoo tokkotti waaqeffatu asii akkas ta'e hin beeku. Ala chikkirille afaan Oromoodha afaan Oromoo ta'e kootu dha nan dhaqee abbe barataadha seeroo sana badaan hin qabu gaafa naqu egaa keessa makeedha. Keessa makuu kola nama naa kaan jedhee mucaasoo isaa tokko baay'ee tii qaba. Waaqayyo immoo nama hingatu. Inni cittoo namaa kennee qeensa nama dhowwatudha dhuma. Waaqayyo beekaadha waan ta'eef galanni isaa haa ta'u. Kanaaf maaliin injiniin xumura galgala kana maal nama turee keenya yeroo biraa itti fufna. Ulfina waaqayyoo arguu. Ulfina waaqayyoo arguudhaaf inni jalqaba amanuudha. Inni lammataan sanuu jedhama. Iyyaasuudhaan ikkoo macaafni seeraa kun afaan kee keessa hin dhibamin yeroo hunda waa'ee isaa yaada. Halkanii guyyaa bitaa mirgatti godhu eenyaan sana booda eenyuyyuu danda'ee jedhee baachuu hin danda'u. Maal amma eebbifame jaallu jiraate hin mortan jenni kudhaama qoricha dibattan jenni. No one can stand dhaabachuu hin danda'u. Kanaaf ulfina waaqayyoo arguudhaaf isa kanarraa haa jalqabnu. Waaqayyo waaqeffannee daqiiqaa meeqa qaba? Torban qaba. Kanaaf galanni isaa haa ta'u. Waa sirriitti maa sagalee waaqayyo parastamoolii miti. Or it is not anti-gay. Wal fayyaa beektu keessa yoo hin gale harka baaftonni irratti hin to'an akkasumatti hin deebi'a. Garuu maal caafii ishee dhabde anti-pain is a branch of anti-pain jechuun xinnoomatti gama dhoo jechuudha. Garuu amanne waan waraannan dhufu fayyina.
Miskiina kana namni keenya maal otoo bishaan waraante iyyuu fayyaa. Yamaneera doktarichim darkaannatu kan warri godhe keenyaa jedhu innum darkaannaa qabudha honqoo tokko tokko sodaattuu duute garuu godhaaman. Innum darkaannaa qabu malee bishaan mala qoricha kana nama baay'ee fayyiseftootatti kennitee jaartiin akka turte hin kaati. Wangeelli kun antipeenii yookaan waanuma gaafa dhukkubsatu tokko waldaatti fiinnu toon taane wangeelli kun akkam beektaa? Waajjira galii shoochiin gali. Mul'achuu mi'a kamni gaa ol kaasa har'aa booda wangeelli jireenya koote lallabaa. Na wajjin dubbataadha. Na wajjin callisaadha. Har'aa kaaseedha. Jireenyi kolfina Waaqayyoo arguu jalqabaadha. Galgala kana namoonni abjuudhaan namoonni isinii Waaqayyo mirkaneessuu jira. Dhugaan isiniin jedha. Daqiiqaa kanaa kaasanii Waaqayyo namoota kompiliitii jireenya keessa shiifti godhuu jiru gidduudha. Kanaaf isa facaasan sadheessaas gaafa har'aa booda wangeelli lallabamu kabbareen haa lallabu tola isaan haa lallabu akkuma gaafa qorichitti akkuma godhi qimsitee fayyita sana sagalee kun hojii hojjeta waan ta'e cheenjisi gochuu qabu. Tokko tokko jiru konkolaataa keessa ta'anii namoonni tokko tokko akkasitti ba'aa baatanii deemu. Shaantaa kiloogiraama 30 konkolaataa keessa ta'a konkolaataan isa baata inni immoo ba'aa baata. Persentii 85 waldaa amanatan bara kana akkas. Yesuus nu baata nuyi ba'aa baana. Yesuus nu yaada nuyi yaaddofu. Kun ergaa guddaadha. Kan dhufa eenyudha? Ba'aa keessa maal godhaa? Natti gataa dhiisaa deema. Kanaafi ulfina Waaqayyoo arguu akka dandeenyu gooftaan nu haa gargaaru. Ol kaane